warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin bira haa jiraatu. Egaa viidiyoo keenya yeroo darbeetiin qabannee deebinee dhufnee jirra. Viidiyoon yeroo darbee kutaa tokkoffaa lammaffaa sanitti agarsiisee jira. Amma kutaa sadaffaadhaan kanan qabadhee dhufee haala kamiin akka dizaayinii kanaatti dhaannu sanitti agarsiisuuf jechaadha. Dizaayinii kan haala kamiin akka itti dhaannu sanitti agarsiisuun nuti kanarratti jechaadha. Ana waliin egaa akkuma beekamu hanga asitti sanitti agarsiisee jira kirrii bifa biraatiin. Amma kirrii bifa lammaffaadhaan yeroo itti dabalannu akkamitti akka dhaataa deemnu sanitti agarsiisuufani jalqaba erga kirrii godoonfannee akkas godhanna. Deebisnee tokko lama keessa baafanna. Sana booda akkas godhanna jechaadha. Akkas godhannee akkasitti keessa baafannee kirooshii keenya irra xalannee finnee bakka kanatti tokko lama akkasitti dhaanna jechaadha. Bifa kanaan erga godoonfannee ammallee deebisnee kan akkuma kanaan itti fufnaa jechaadha. Tokko lama kana keessa isaatti akkas dhaanna jechaadha. As goona finnee amma as keessa double crochet 4 dhaanna jechaadha. Isa kana akkasitti fidannee double crochet 4 as keessatti dhaanna. Tokko lama sadii afur akkasitti dhaanna jechaadha. Amma hanga asitti bifuma kana dhaanna. Tokko lama ammas boolla taanu keessa 4 dhaanna. Lama sadii afur ammallee akkasitti walitti qabsiifanna jechaadha. Tokko lama ammallee tokko lama sadii afur double crochet 4 crochet keenya tokkotti dhaanna jechaadha. Sana booda ammallee sansalata lama dhaanna jechaadha. Ammas bifuma sanaan tokko lama sadii afur deebisnee akkas godhanna. Tokko lama sansalata lama gidduutti dhaa'uun dagannu jechaadha. Afur tokko lama kana bifuma kanaan asiin geenye walitti deebinaa jechaadha. Bifa tokko amteef ammallee akkasitti asiin gaanneerra yeroo asiin gaannu ammas akkuma isa kanaatiin deebisnee akkas godhanna. Sana booda akkas keessa baafanna. Walakkaa isaatti tokko lama akkas godhanna. Kana jechaadha. Deebisnee asitti bakka kanarratti bukkee akkas tokko lama akkasitti dhaannee guduunfanna. Tokko akkas godhanna. Sana booda wal harkifanna. Erga wal harkifannee quba keenyaan akkas bannee tokko lama akkas godhanna jechaadha. Ammas akkas finnee ammas kana keessa double crochet 4 dhaanna. Kun bifuma tokko waan ta'eef sansalata lama double crochet 4 boolla tokko keessa sansalata lamaaf double crochet 4 dhaanna jechaadha. Tokko lama sadii afur kun akkasitti hirrisaa deemna jechaadha. Bifa kanaatiin amma kana asitti hanga asitti guddaa ture. Kanaa olitti immoo tokko tokko hirrifataa deemna bifa kanaan jechaadha. Akkasitti ammallee as gaanneerra asiin eega kaanee ammas bifuma sanaan
tokko lama goona. Achi sana booda as keessa finnee tokko lama godhanna. Ammas harkifannaa akkasitti olii goona. Akkasitti bakka lamatti hidhannee tokko lama akkas. Ammallee finnee as keessa galfannaa jechaadha bifuma tokko waan ta'eef. Bifuma tokko double crochet afur boolla tokko keessa dhaabna. Akkas nuu ta'a jechaadha. Akkasitti nuuf guddataa yookiin dizaayinii itti nuuf uumu waan deemuuf zuurii keenya walitti deebina. Egaa akkasitti zuurii guuttannee jirra. Amma akkasitti bifa kanaan zuurii guuttannee jirra jechaadha. Amma zuurii lammaffaa bifuma sanaan ta'e bakka lamaan dhaanna jechaadha. Akkas goona tokko lama duka goone akkas godhanna. Erga akkas godhanne amma tokko asitti dhaana tokko lama akkas nuu ta'a. Ammallee tokko akkas godhanna dhaanna. Erga dhaanne akkasitti gargar qabne tokko lama akkas godhanna. Sana booda ammas finnee amma gatii kun dabalaa jiruuf asitti immoo finnee ammas tokko dhaanna jechaadha. Akkasitti nuuf ta'a jechaadha. Amma hin guddataara. Duraan zuurii jalqabaa irratti kanarra qofa turre kan nuti dhaanu. Asiin akkas finnee tokkoon kanarra dhaanee lammaffaa asirratti dhaana turre. Amma garuu innaa asii finnee kaanu tokko asirratti dhaanna tokko asirratti dhaanna. Akkasitti lama sadii afur nuuf ta'a deemaa jechaadha. Ammallee tokko akkas godhanna tokko lama erga akkas dhaanne finnee amma finnee as keessa immoo dhaanna jechaadha. Double crochet afur as keessa dhaannaa jechaadha. Akkuma jara kana asirra immoo dhaannaa jechaadha. Bifuma kanaan lama sadii afur sansalata lama tokko lama. Ammallee deebisnee tokko lama sadii afur. Amma kan akkuma kanaan dhaannaa jechaadha. Akkasitti ammallee erga as keenya bifuma sanaan tokko lama bifuma wal fakkaataadha. Amma erga akkasitti dhaanne finnee as keessa tokko turanii lama taasifannaa jechaadha. Tokko lama akkasitti finnee ammallee asitti tokko lama akkas godhanna. Sana booda ammas tokko akkas harkifanna tokko lama akkas godhanna jechaadha. Bifa kanaan kanaaf illee as keessa double crochet tokko lama sadii afur double crochet afur dhaana. Akkasitti tokko lama sansalata lama ammas double crochet afur akkasitti tokko lama bifuma kanaan jechaadha. Akkasitti ammas erga finnee as gaanne
bifuma tokko waan ta'eef hunda isaa isinitti agarsiisaa oole viidiyoo dheerataa. Akkas godhanna. Dibannee bakka kanatti akkas dhaanna. Lama bifa kanaan nu ta'a. Deebisnee ammallee akkasitti fidannee as keessa double crochet 4 dhaanna jechaadha. Tokko lama kun bifa tokko waan ta'eef jennaan nu rakkisu isinitti himaa ooluun isin barbaachisu. Tokko lama bifa kanaan zuurii goonee irratti deebina. Egaa hordoftoota koo bifa kanaan akkasitti dhaannee jirra. Amma kirrii bifa taanutti dhahannaa jechaadha. Bifa kanaan itti godoonfannee jirra. Amma kirrii bifa isa kanatti dhahannaa jechaadha. Kirrii bifa isa diimaatti dhahannaa jechaadha. Asii kana daariitti dhaanee asitti bakka kanatti zuurii goonee waan ta'eef kirrii isa kanatti dhaannaa jechaadha. Hanga kana xumurree tokkoon gaannutti akkuma kanatti dhahaa turretti ammas akkuma kanatti dhaannaa. Bifta addaan jiru kirrii jijjiiranne malee hojiin keenya jijjiiraman qabu jechaadha. Kun akkuma isin argitanii asirratti kana hirrisaa deemna. Kana hanga dhufee ammaasi akka asitti nuu ta'utti hirrifannaa jechaadha irra keessaan. Asiin immoo numa dabalataa deemna jechaadha. Amma finnee as keessa tokko lama dhaanna. Lama akkasitti dhaanna. Bifuma duraan dhaataa turreen deebisnee ammallee akkas goona. Erga akkas goonee akkas walirraa afaan sabannee tokko lama. Kirriin koo qalloo waan ta'eef lamaan dhaadha. Kirriin keessan furdaa ta'e tokko qofa dhaattu jechaadha. Akkasitti as finnee tokko lama finnee ammallee bifa kanaan godhannaa jechaadha. Sana booda ammas amma kana harkisna. Tuun guddisin akkas godhannaa. Ammallee akkuma kana finnee as keessa galfanna. Kana akkuma kanaan ammas lama erga dhaannee finnee amma kana godhanna. Wal harkifanna. Akkasitti quba keenyaan bakka lamatti baasnee tokko lama erga goonee ammas asiin akkas baafanna. Sana booda ammas sin harkifanna. Walitti akkas qabsiifanne finnee sattaanutti dhaannaa jechaadha. Tokko lama ammallee bifuma kanaan akkas dhaannaa. Finnee ammas akkas goona. Amma asitti bakki nuti dhaanu waan hin jirreef finnee bakka kanarratti as keessa godhannaa jechaadha. Tokko lama sadii afur double crochet 4 dhaanna boolla tokko keessa akkas keessa baafanna. Sana booda ammallee sansalata lama boolla taanutti tokko lama sadii afur ammallee mirgaa afur dhaannee inni akkas godhanna.
ammas sansalata lama tokko lama ammas afur dhaanna tokko kun akkuma jalqabuma dhufneen hirrifataa deemnaa jechaadha. Xumurarra geenyarra waan ta'eef hirrifataa deemnaa jechaadha. lama akkasitti nuuf ta'a deema. Amma erga akkas dhaanee sansalata lama dhaanuu asirratti ammas akkas ol harkifannaa erga ol harkifannee tokko lama ammallee akkas goona ol harkifanna lammaffaa fakanaan tokko lama akkasitti ammas amma dhannee amma dhannee as geenyutti bifuma kanarratti dhadhaannaa jechaadha. lama akkasitti harkifannaa tokko lama sana booda ammas akkas tokko lama ammallee akkas godhannaa tokko lama inni lama dhaanee kaan yeroo lama harkifannaa akkasitti erga akkas godhannee finnee kunoo bakka kanatti dhaannaa jechaadha. Bakka sila tokko dhaanee darbinetti lama godhannaa jechaadha. Akkas noota ammallee tokko lama finnee akkas godhannaa ammas lammaffaa sadaffaa irratti asitti bakka kana waan geenyeennaan tokko lama akkasitti sansalata lama ammas finnee boolla taanutti akkasitti ammallee kan itti aanutti akkasitti tokko lama finnee tokko kun jalqabumaa kaasnee kana waan dhaaruunaan nu rakkisu kun namni daantee dha'uu barullee kanarratti baraa jechaadha. Jara kanarratti jara boolla tokko keessaa fudhaanu kanarratti barraa jechaadha. Asirratti ammas sansalata lama dhaanu akkas godhannaa akkas goone sana booda ammas finnee kana keessa qabsiifanna lama ammallee tokko lama kuna finnee ammas kan itti aanu bukkeeti tokko lama ammallee tokko lama finnee ammas bifuma tokko hojiin isaa jalqabaa abbaan hubatee ilaalee nama rakkisuu dhoofsa isaas bifuma tokko guddisaadhuma deemuudha malee jijjiirama hin qabu hojiin isaa. Bakka kanatti ilaallee naan galu waan jennu hin qabnu bifuma tokko waan ta'eef jalqaba isaa ilaallaan xumurri isaa nuuf galaa jechaadha. Amma finnee as keessa baafanna akkuma sana tokko lama asirratti amma sansalata lama dhaachuu jalqabneerra jechaadha. Isiniif galadhee yaada yoon ariifadhellee afaaniin dubbataan jira waan ta'eef akka isiniif galu abdiin qabaa jechaadha. Akkas goone dhaanna bifa kanaan zuurii wanni irratti deebina. Akkasitti
finnee zuurii dhaannee jirra. Amma kirrii kana waan xumuruu barbaadeef xumurra waan jirruuf kirrii jijjiirranna jechaadha. Egaa kirrii keenya godoonfannee ammas zuurii kana bifuma sanaan dhaannaa jechaadha. Dhoofsisaa jijjiiraman qabu isiniin jedheera. Kirrii qofa jijjiirrannaa. Amma kanaan zuurii 2 yookiin 3 dhaannee in xumurra jechaadha. Kun akkuma ana isiniin jedheera. Yoon isinitti agarsiisaa viidiyoo dheerachuu malee hojiinsaa kan jalqabarraa kaasee hanga dhumaatti jijjiiraman qabu jechaadha. Kan akkas godhannee dhaachuu qofa. Bifa kana daanteelii kana bifa nama isinitti agarsiisaa jiru kana jechaadha. Yeroo baay'ee masobiidhaaf fayyadamna. Masobii biddeena yookiin gundoo biddeena kan jedhamu sana fayyadamna jechaadha. Viidiyoo biraatiin isinitti agarsiisa. Baay'ee tokko bareeda. Amma gaafaas keenyu finnee amma xumurra jira waan ta'eef double crochet 4 qofa dhaannaa asirratti. Sababni isaa dhumeera. Kun akkasitti hin dhumataa jechaadha. Bifa kanaan asii kaasnee hanga asitti kun dhuma jechaadha. 4 dhaachuun keenya kana xumurree jirra jechaadha ababaa tokko. Amma bifuma kanaan akkas dhaannaa. 2 akkas godhannee dhoofsi keenya bifuma tokko. Inni asirratti dhaanna. 1 2 sana booda akkasitti qabsiifannaa. Ammallee kana akkuma kanaan dhaanna jechaadha. Finnee asitti ammas ammallee 1 2 Badaa salphaadha dhoofsisaa hin jabaatu. Garuu gaafa dhaabee ba'uun bareeda. Ammas inni bakka kana geenyu bakka kanarra nageenyu ammas tokkuma akkas double crochet 4 dhaannaa jechaadha. Akkasitti abaaboon 2 dhumatee jira jechaadha. Kuniif kun bifa kanaan dhumatee jira jechaadha. Zuurii guutee sirriitti deebi'a. Egaa bakka kanatti fidee zuurii gaadheen jira. Amma bakka sila abaaboo tokko fixne kana double crochet 4 dhaaturre amma double crochet 4 raawwateera jechaadha. Kanatti bakka kanatti waan xumurreef bakka kanatti waan xumurree jirruuf kana jechaadha. Bakka kanatti waan xumurreerruuf amma isuma kana akkasitti dabarfannee akkasitti dhaannaa jechaadha. Kanarraa tarkaanfannaa jechaadha. Fixneerra waan ta'eef abaaboon akkasitti waan dhumeef irra dabarfannaa jechaadha. Bakka kanatti illee kunoo amma abaaboon lammaffaallee akkuma fixnee kanaan finnee bakka kana waan fixneerruuf kan akkasitti dhaannee kanarra dabarfannee kana keessa dhaannaa jechaadha. Double crochet 2 sana booda ammas bifuma kanaan akkasitti dhaannaa jechaadha. Akkasitti xumurataa deemnaa. Akka kana lachaan xumurreetti kaanis xumurree walitti deebina. Egaa hordoftoota koo gumiin hojii harkaa keenya kana fakkaata. Akkasitti xumurree jira. Kana olis guddifachuu hin dandeenya. Kana bareechinee wal dhaachuu hin dandeenya. Bifa kanaan finnee guddifachuu hin dandeenya. Hanga asitti isinitti agarsiisee jira. Kanumaan nagayeera. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti like, share, subscribe gochuun na jajjabeessaa. Maatiin ta'a koomentiidhaan na gaafadhaa waan feetan. Gumiin keenya har'aa kanaan xumurree jirra.
akka inni isinitti tolu abdii guddaan qaba. Galatooma.